Ummanni keenya miidiyaa irraa fagaachuu hin qabu. Odeeffannoo argatuu qaba. Odeeffannoo argatu hunda immoo amanuu hin qabu. Odeeffannoon ummata keenya biraan gahamu odeeffannoo ragaa qabu tahuu qaba. Kun dhaadannoo yeroo hundumaa jiru miidiyaa. Yooyaa harka fuunaa shamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo keenya guyyaa qindeeffannee qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa mootummaan Faransaay gara Itoophiyaatti imaluudhaan mootummaa Dr. Abiy Ahmad wajjiidhaan mari'atanii jiru. Mariin isaanii maal irratti akkasuma marii isaaniitiin eebba kitaaba Faransaayitti eebbifamuuf ture kan Jawaar Mohammadiin qophaa'ee maal miidhuu danda'a kan jedhu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabannee isiniif dhihannee jirra. Akkasuma Jaalsanyii Nagaasaa marii biyyoolessaa guyyaa kaleessaa mari'atame irratti rifeensa isaa cirachuudhaan mul'atee jira. Jaalsanyiin aangoo argate moo maalii kan jedhus odeeffannoo keenya guyyaadhaatiin qabannee isiniif dhihannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaan Faransaay gara Itoophiyaa deemee daawwatee jira. Daawwii isaatiin maal itti gammadee maal itti immoo hin gammanne. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Itoophiyaan karaa maraan ulaa galaanaa argachuuf carraaqiin taasistuu akka deeggaran dubbatanii jiru. Bulchaan Faransaay odola Maayootii fi Jibuutii erga daawwatanii booda sanbata Itoophiyaa yeroo gahan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin simannaan ho'aan taasifamee jira. Dureewwan lamaan dhimma biyya keessaa fi hariiroo biyyoota lamaanii akkasumas dhimmoota naannoo gaafa Afrikaa mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan Dr. Abiy Ahmad mootummaan Faransaay masaraa biyyoolessaa haaromsuu fi akkasumas bataskaana seenaa qabeessa Laalibalaa suphuuf deeggarsa taasisaniif galateeffatanii jiru. Mootummaan Faransaay Macroniin gama isaaniin gara fuula Tiwiitarii isaanii irratti hariiroon biyyoota lamaanii seenaa fi piroojektota wal irratti bu'uureffateedha jedhan. Itti dabaluunis piroojeektiin eegumsa hambaa Laalibalaa irratti hojjetamaa jiru ji'oota muraasa keessatti akka xumuramu dubbatan. Piroojeektiin haaromsa masaraa biyyoolessa Itoophiyaa kan duraan masaraa mootii Haayile Sillaasee tures dinqisiifatanii jiru. Akkasumas lammiilee walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiruun miidhaman Faransaay deeggaruuf kutannoo akka qabdu Macroniin dubbatanii jiru. Faransaay haaromsa dinagdee Itoophiyaa deeggaruu fi hojii irra oolmaa waliigaltee Pirootoriyaa Tigraay nagaa fi tasgabbii bu'uura ta'e akka tumsus dubbatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa dhugaan lafa jiru kinoo kanuma wantoonni mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Faransaay mari'atan waanuma amma dhageessan kana homa nagahaati malee akka warroonni biltsiginnaadhaa fi akkasuma deeggartoonni biltsiginnaa dubbatan sanii miti. Kitaaba Jawaarii irratti dhiibbaa geessisaa jira. Kitaabni Jawaarii Faransaay keessattis hin eebbisiisamu mootummaa Itoophiyaa faana mootummaan Faransaay waliigalee jira. Jechuudhaan wanni miidiyaa irraa hafarfamaa jiru soba. Biyyatti immoo biyya Awuroopaati waan jettee saniin ala waan waliigaltee saniin ala wanti isiin gootu hin jiru jechuudha. Mootummaan Faransaay immoo Jawaarii irratti wanni dhiibbaa tokkollee geessu hin jiru. Awuroopaadha malee Afrikaa miti biyyittiin kana beekuun barbaachisaadha. Awurooppaan dhimma ishii hin galchine keessa hin galtu. Dhimmi kitaaba Jawaarii eebbifamu immoo dhimma ishii hin galchine waan ta'eef kitaabni Jawaarii Faransaayitti guutummaan guutuutti ni eebbisiifama. Kana jala muranii beekuun barbaachisaadha. Deeggartoonni biltsiginnaa kanumaan piroogaandaa oofanii miidiyaa irra deemanii kitaabni Jawaarii Faransaay keessatti hin eebbifamu warroonni jedhanii waan sobaati. Kana beekuun barbaachisaadha. Hawaasni wantoota akkana irraa osoo of eegdanii barbaachisaadha isiniin jechuudha. Fi kitaabni Jawaarii guutumaan guutuutti Faransaay keessatti hin eebbifama. Mootummaa Faransaay Jawaarii irratti dhiibbaan inni godhu tokkollee hin jiru. Faransaay jechuun biyya dimookiraasiin keessatti babal'atee jira. Biyya waan isii hin galchine keessa hin galleedha. Mootummaan Itoophiyaadhaa fi mootummaan Faransaay immoo wanni irra walii galanii waa'ee misoomaa qofaadha. Waa'ee misoomaatiin ala tarkaanfii tokkollee inni fudhatu hin jiru jechuudha. Irra caalaa immoo nagaa biyyattii san keessatti buusuudhaaf mootummaan Faransaay akka Itoophiyaa deeggaruudha kan dubbate. Kan biraa immoo Jawaar Mohammad sooma nagaatiif deema waan ta'eef mootummaa Faransaay kun Jawaaris ni deeggara jechuudha. Osoo ta'eeyyuu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Sababni isaallee mootummaan Itoophiyaa nagaa hin barbaadu waan ta'eef nagaa biyya san keessatti buusuu hin barbaadu waan ta'eef karaa nagahaatiin marii araaraatti dhufuu hin barbaadu waan ta'eef booda irratti mootummaan Faransaay illee mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a malee Jawaar irratti dhiibbaa uumuu hin danda'u. Sababni isaallee Jawaar dippiloomaasiidhaan biyyattiin sun nagaa argachuu qabdiidha kan jedhaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo biyyattiin dippiloomaasiidhaan argachuu hin qabdu waraana karaa waraanaatiin gara injifadheetiin galchaa jedhaa jira.
kun immoo mootummaan Faransaay hin deeggaru kana beekuun barbaachisaadha. Kitaabni Jawaarii Faransaay keessatti ni eebbifama. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. San dura garuu namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Odeeffannoo keenya biraatiin wanti miidiyaa kanarra deemaa jiru osoo jiraate kan dhibi Sanyii Nagaasaa bilchiginnaatti galee aangoo argatee jira jechuudhaan kan irraa dubbatamaa jiru. Dhuguma Sanyii Nagaasaa aangoo argatee jira moo propagaandaatu irratti oofamaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhihannee jirra. Mee mata duree Sanyii irraa dubbatamaa jiru akka itti aanattu isin dhiyeessina. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waltajjii marii ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaa irratti hirmaatanii jiru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee karaa nagaatiin mootummaa waliin mallatteessanii galan marii ajandaa walitti qabu qooda fudhattoota naannoo Oromiyaa irratti hirmaachuu isaanii koomishiniin marii biyyoolessaa dubbatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa mata dureen ajandaa ta'e waa'ee Sanyii irratti deemaa jiru. Mata duree kana marii biyyoolessaa waa'ee Oromiyaa irratti taa'amaa jiru irratti hirmaatee jira. Marii san irratti Sanyii rifeensa ciratee jiru suufa uffatee jiru arganiitiin Sanyiin aangoo argatee jira jechuudhaan kan irraa dubbatamaa jiran. Dhuguma Sanyiin aangoo argate moo hin arganne? Sanyiin aangoo hin arganne marii biyyoolessaa irratti hirmaachuun isaanii immoo akka anaatitti sirriidha. Sababni isaaniillee durayyuu karaa nagaa filataniitiin galanii jirani. Mootummaatti ergaa harka kennatiin booda waa'ee nagaa irratti waa'ee Oromiyaa irratti mari'achuun isaanii sirriidha jedhee fudhadha. Durayyuu galanii jiran waan ta'eef aangoo argatuu fi argachuu dhabuun isaanii nama dinqisiisu. Durumaayyuu aangoo fedhaniiti kan galanii waan ta'eef garuu wanti dhugaan lafa jiru hanga ammaatitti wanti aangoo argatan hin jiru. Kana beekuun barbaachisaadha. Mata dureen ajandaa ta'ee akka Sanyiin aangoo argateetti irraa dubbatamaa jiru kana dhugaan lafa jiru garuu Sanyiin akka aangoo hin arganneedha. Wanti lafa jiru odeeffannoo dhugaa ni barbaadan taanaan Sanyiin hanga ammaatitti wanti inni aangoo argate hin jiru. Garuu leenjii haaromsaa fudhatee jira. Aangoo hin argataa hin argatu wanni ani beeku hin jiru. Waraanni galee hoo haaromsa fudhateera yoo jettan waraanni galees haaromsa guutumaan guutuutti fudhatee jira. Dhimma waraanaa irratti odeeffannoon jiru osoo jiraate waraanni amma karaa nagaatiin galee haaromsaa erga fudhatee booda akka faannoo lolaniif dirqamsiisaa akka jiranidha odeeffannoon jiru. Erga faannoo lolanii injifatanii galanii booda akkuma waraana kaanitti mindeeffamanii bakka isin barbaadanitti isin galchinaadha jechuudhaan kan isaanitti dubbatamaa jiru. Garuu hanga ammaatitti waraanatti seenanii hin seenne wanti ani odeeffadhee jiru hin jiru. Ani akka qaama kamiittiyuu dubbataa hin jiru. Akka qaama walabaa ta'eetitti dubbataa jira malee sanyiinis anaaf maalii miti. Warri Sanyiin aangoo argate jedhee dubbataa jirus anaaf maalii miti. Garuu uummata keenya bira odeeffannoon dhugaa gahuu qabaadha waan jedhu qabadheetiin. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya biraatiin immoo Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa yaa'ii idilee 28ffaa irratti Atileet Silashii Sinhan waggoota afran dhufu federeeshinicha pirezidaantummaan akka gaggeessu filatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan golamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna.